Jirusim. خبران جرو Haydara fi bilisummaa iccitiin anaaf si jidduu jiru maal inni kaati beektu? Ati ummatuma kanarratti naa himiyan. Anaaf si wal beeyna. Aadima waliillee qabna. Waluma argineetu beeyna ija. Tana bichaan adda baasa. Namni guddaan sila jidduu sanii waamamee fi dubbii san keessa namni ati amma waan si kabajuuf ati anaaf nama guddaadha nama bakka qeerroo biyyaa bakka guddaa wayiitti eegu. ulfaadhu kabajamtu. So namni guddaan kun wayita maqaan isaa dhayameera akka ragaatitti dhiyaatu namni illee rifata beekta. Ayi jaansu immoo iccitii maal qabala yookaan namni keessaan dhufee fa'aa iccitii nu kenni siin jedhu jiraachuu danda'a. So anaaf si wal beeynaa fi iccitii kiyya akka qabdu namaa fi miti anumarratti natti himi anumatti yookaan yoo ba'onni baastuu jiraate anumarratti baasi. Hawaasa kanaa ifa godhe. Dhugaadha. Akkanatti na kabajuu keetiifillee ammoo hawaasa Oromoo kan anan beekne illee bagan wal barsiiste jara keenya warra jirtanii ani Haydar Abdii Bilisummaa naan jedhanii carraa kan argachuuf itti baay'een gammadee yeroo jalqabaatiif nama feemesii diinagdee kooti. Innaa bakka maal sin jedhure beeyta akka gaafa dur yeroo tamaaru tokko icciitiin afuriinuu afur nuun jedhanatti fakkaatan miila akkayitiin haga sasitti himaa. Warri waa waraabdatuun arraafamu boqonnaa waradhaashi warri waa waraabdatuun har'a waraabinaati har'a irratti fudhadha. Ani waraabaa wala ragaaf dhiyeeffachuu miti. Laasif hin jenne warra waraabu har'a boqonnaa ajaa'ibaa fudhadhaati fataa jedha haasawaa keenya dhageeffadha. Akkuma isin na gaafattu illee gaafilee hedduu dhiyeessaa fi waan ta'eef akkasii beekaatii waraabina. Inna ati galatoomii ulfaadhu intala jabduu intala sikkoo mandoo intala arsii intala lafa baaletti dhalatte nuuf jiraadhu rabbi sirra haa jaallatu gartee rabbi خاتمات تياب تنتي أمة كينيا ورّ دفتة كتير هند اللي ربين هاتولشوا وان في جالة هند سيف ساخنو نوفي ساخنو جلتين كي بريد هذا أمور خان كي أمور ربين هاتولشوا والله أكمل ريف خاص ولا جالتي أن إتشيتي كنا قرتي أتنا ما نما كم لما كم صديقكم أفرين دعوتمو الرمونا ما إبشان رتني إتشيتي هكذا fuudhee yeroo gadi baasu xiqqaan ofii osoo hin taane siifammoo xiqqoo. No anaaf hin yaadin obboleessa kiyya anaaf yaati dhimma anaaf hin yaadin waan takka. Kun aan uummata irratti si gaafadhee miti ammallee uummata si dhageeffataa. Yoo dhugame iccitii kan hin baasne ta'e uummanni bakka akka ati kijibaa taate akka naa hubatu barbaada. Ana haati iccitii anaaf akka gadi bahu barbaade ani iccitichi sun. Akka anaaf si jidduu wanni jiru wayii bahu barbaadeera. Even yoo aadii asumarratti moo? Asumarratti moo? Yaa asumarratti. Asumarratti akka bahu barbaade. Asumarratti moo? Anaaf si jidduu jiru. Asumarratti moo? Na shoofin ati maqaan kee nama guddaadha. Wallahi na shoofin hin qoosina. La qoosaan jiru dhugama. Yaa asuma irratti ani haati dhimma miidhamtuun na baasii siin jedhaa raami. Iccitiin kee akka bahu barbaada ani. Na baasi asumarra nama 700 kanarra. Baasi gadi. Uummanni hin baasin jechaadha. Ammallee uummata kana eeguun qabnu isaan hin baasa. Dhimma uummataatii miti dhimma kiyya obboleessaa kira. Dhimma kiyya dhimma ashitti ilaallatu. So iccitiin kiyya kasi bira jiru gadi baasi uummata irratti. Namni si kabajaa si jaalata. Si amanallee. Haqa rabbi dhugaa rabbiiti. Iccitiin si bira jira jedhanii iccitii san si torkaa qaba iccitiin kiyya akka naa gadi bahu barbaade ani. So iccitii san naa baasi ani. Ilaaha illan shii. Wallahi angaru iccita kanallee umrii keessa baaseen beeku just anuma icciti eegaa ture tokko amma durallee inshallah gara fuula durallee naan eegini siin jedhee bara obboleessaa kira naan eegin icciti ki naan eegin icciti ki akkasi harka jiru naa gadi baasi akkasi harka jira jedhanii ittiin dhaadatan akka uummanni Oromoo naa argu barbaadee jira yookaan laa hin baasuuti naan hin dhaadatinaa jedhi afaan bayi. Yookaan moo ani haati dhimmaa iccitii iccitii harkaa qabdu san naa gadi baasi akka naa gadi bahu hawwe ani bakka iccitii harka jiru san akka gadi naa bahu. Wanti biraafu ani akkaawunti Haydar Bilisummaa jedhamu kana guyyama takka assalaamu alaikum warahmatullahi yoo jedheetu dubbise naa akka gadi bahu hawwe. Chaatiin maa wayi haayi ashaangulliitiin haayi jettu sun sanumaa gadi baasi mee uummata kana garrami ashitti kijibduu godhe. Gaafi kaa goba ziki ati maa jagnaa mi maa.
واسنجد أنيفتي وامي قولي قبنا وانت كوليت تنقبنا انا سمعوا لكم أيه وأولي قبني قباس نانجت قديم باسا قباسي سنجد يا قباسي لا إله دبين قوسا ميتي ايدرين قوسين انا لالي قوسا ميتي أنا لبر قوسا تنجرو بر أن دبي كسرت بر أو إجلا قبّا أنا قبّو جرا بر أنا سودان جريمي باسي إيه ما وسط والله ربي قوسا نقولي لا قوسا نكنا نجرو قوسا نكنا نجرو نمني بر مكاتي مكاتي في يدو أتي بر أكنا مكامي في يو تراسو كوير لهم أيدر أني أكبر لا قالوا وان تقرأ أشتي أوكي وان تقرأ ولا قالوا خلاص وان تقرأ ليس أنا مقدّا وان تبنا مقدّا خنا بود نبرة ترجع تماجا أنا برا وجه سيار جيوس بودا كيسي تكاتا تا I don't know I have no idea about that قالوا نبرة بر مكاتي تيجو تبتي لا أشتي نوتي ورا دبي عاتي دبي ألانشي دبي لكم سيد دبي تفور وان تيفي هاسوا هانكي إجتايد مالي في أنا أبجدت لك مسير بوليسا إشتيك يامتي إشتيك يا كنا أبو بربادي كسيار كجرا تندالتن بر باهي جدامي وان جدامي سان كيسا I don't care وان جدامي سان كيسا وني أنت جاي توكيش هايدر أبدي بلسوما كجر because مجاك نام بيكا لا بيكا نانا وقب صوتي بيكا إنما بيا جري إشتيك يا سونا كنا أبو بربادي أما وان هاي أما كساغون ركوك يسير إنما برار رامتي أما كساغون واللي قال يوكا إجتي ويتم بيكو لكي جتشو يوكا مو إجتي لا أنا إجتي يسون تاني هاريرو أنا أفسي جدو جرو أمة رموتي نهما قروا أمو هيمي هاريرو ما أنا أفسي جدو جرو رقا قبطا ما في ديتي هيمي هاريرو أنا أفسي جدو جرو والله بالله نفيدا يلا دافي أما في ديرفتاس يا قروا فولورين أما في ديرفتاس ديون سن أبدا هنيم نمني فولورين إساكم ربها جسينو تيوان كياسون بندو كم ربنا ومالي كم ميكا تفي كم مراسة تفي وان تفي هنگي سيوغوتي والله لازم نهما أنا أفسي جدو هاريرو أنا أفسي جدو جرو تك تكان قباسة هاريرو سمتي ديتي كوتو مودا فوان هجانو مسينا سوي في إما براس بران كبو هاريرو سمتي دي كوت جرا بر هاريرو في دي كوت سينجر بر جرا بريمت Iko amma yo umman wuro na kuma dibba lama na galche kuma dibba qoftan jadi haza yakadira way tafidi sinjan dubarti sidura daabate ne chitin jiddu lamaan jiru oson sodati fidi sinjan fidi akadira tay qoftan balnu inama haqa wayitin sibayna nama gudda wayitin sibayna yo kan chitin qasaman billahi nam baas haqa jiru garu folorin kiya kuma dibba lama tinu qaba kuma dibba lama إيش أنا هاي توم أنا كنا بور بعد فولوري قد أيومين شو لينك تيجنو أنا لينك تيجنو كتيجي كنا بس أنا لينك كنا أكون من بس أي أنا سيكون كم نوعي واتي بيت لقاهي ميتي والله لينك سيكنا بتشون رجع بتاع ما رام في ديتي وأنا كنا كم نوع كم أوكي إيشتينا شتينا برجرا هاي دارونا برجرا يعني أوكي أنامي نمني ميدمتون أنا بر إجتين زيوبة ميدمتون أنامي أتجتي سام فريتي أنا لين جسيك إنه يواكي لا بوش كتجنك مالا إنه بوش بتشود أفرقكم ملكاكم بس أنا ملك عمتي خبر بعد فولوري ده كم دب لما نقول جيتي كاسم بالله وانجر هند تك هرجاسي قباس سنو أكتها مني في أكتها أسان بكتها أسان يرود أسان نمرة أسان تك نما سودن دور الحمد لله قارو كم دب لما سنو لازم كان أنا لتي دمي دوغا سنچينكو يا چو دمي دوغا ناچينكو كفلو سون تاني دمي مچتي تينيا أشتي بريدو أشيت برتقان مندرين أشتي أبلي أكن متمو والفؤمي بكار جمتي نفر فمويو خبجة قبدي جاي متى قبدي سنيفو ساتي لا علم نما ويتا نمني مكاكي راتي تنين خبجام جايو تكا غريبوس تيكو ما ستي نغام ما خبجان كان كي تقامو كيستي أني لغارة بباء إن دعامير خبجان كي إستي اللي يروح من لك تقوم بربادون وان في رجال عمله وان في رجال عمله أي يلا خبجان كي تقوم نيم يروح من اللي وان ملك تقوم نيمينيتي لوغا أنا بس سوغا تانجرو بوليسك إيشتي كي كاس مكاكي تين أهني أمته كوما ميكرتي تين أشتي كيسان نجاي هايدر أبدي بنسوم مهر كجرا خيران سن يو كان بيرا جرايا دي قبي يو كان بيرا جروجة يو سبيرا جراتي قدي باس
أكنا قبوا برباد يعني تشتينسو برا مو اللي قال لي برا كحد اللي برا قسما بالله أنا قلت هذا بركة مقالة يعني أتبار قدينا كي وفرت لا لا انجرتو أمبرسي قديساتي مالي وصل نمني قرنا يعني بار هو كي أصلا دم يون كابو دم كنا يوقف تشوراف قالوا نمني كون الشورم برت أنا برت أوكي أوروما برت ليس أنا برت كويسين ما لقيتي كابو مجان كون بيا كيس ددما دبي دفعت ملالش نوانا كسي يعني أنا كسي أما صدقوا دي Itnaan garuu an ammoo icciitii annan himaa garuu foolooriin kee dhibba lama seenuu mada an abadan an icciitii nama ganaa irratti illee himu lammaffaa ammoo lafaa kee yoo akka jetti illee janaa kennite weel rakkoon qabu garuu. Mini kun garam deemaadha. Ani beekan maalillee qoy namni beekaa jedhanii namni guddaa jedhanii hundi isaa tokko ta'e. Mini yaa rabbi kiyyaa ummatuma kana keessa eessaadha. Wayne usaduun Ameerikaanochu saduun argitanii ilma namaa kana gara makka deemu moo dhugaan argitame si moo intalummaan bareedduun tun hin jiraatin jettan an nama guddaa kana na ajaa'iba bar ani bar namni hiika kama ooltani sini qoya hiika kama ooltani hiikuma kama ooltani astaghfirullah lazim ya ሰው ትልቅ የለም እንደዚህ ሀገር ውስጥ namnummaan jabaa jedhan ana mucaa kanan kabaja dhugaa dubbachuudha wallahi hedduu takka kabajaa أنا كروبيات يدايو ما شاء الله والكتو ما في بليسا فانو باس جري برب دداني بريون وين يا شتي تبلاش بليسا وچاچن بيينو بقى كابددو اما كوني بليسا نو باستي كونو كيرونا شتيتي وا بوست نو غوغوتي مي فيسبوك غوبا كوني بليسا نو باس بان بيا كيس تايف المتاجر دغاف جنار والله كسرارن دغاف المتنفكا توركنا كون استغفر الله ما لم يزبين كل أكثر وقت أنا وأنت كمان بوليتيكا عندو بني ويو يسنر استغفر الله مي أنا كانت تارو نمني مكامو فيتي في اللي كويسين تنكم مكامو فيتي في نمتي كويسين تنكم مكاو فيتي نو سو كل اسمو يتشنك المكاو فيتي في تنكم أنا ما فكرني أفقتين أني سافكا بتكتي لان زيرو تديبي because مجاكم كروبياتي واني بوست قولوا من هردو فتوري ويتاني نمولي أرارس وقمان أرارس نفكات أداني ديغا أرارس ديغا ما إتتيني إسي هايدر أبدي بلسوما هركا جرا نوغا يجرا أني مجاها هايدر أبدي بلسوما يرا مكانا halaalu matti argamale guyya mata ka posti sale like godem de isumalle halaalu matto itani mata ol kajelte daabatu argamale isumaan beeku isuma takka haydar abdi bilisummaa jedhu annama haydar abdi bilisummaa jedhamu kan ijoollee keessan sagalee kuteena ergesan haydari makunoo qabsaa ofiin jedhu kana moo haydari moo itti namni wallore araara fasii achi fiigu kana moo jedhee yaade wallahi akkas yaade na kalee gaafadhe yaa rabbi yaa allah eessan nabee obboleessa kiyya iccitii kiyya kasii harka jiru sani ani itti salphattu haa ta'u ani haati dhimmaa gadi baasinaa kam iccitii maqaa kee dhahataniitiin iccitiin ishii haydar abdii bilisummaa harka jira jedhan san iccitii sannaa gadi baasi jedhe wallahi gaafa misirrii gaafadhe sagalee jira iccitii si harka jiru san anatti gadi fidi ummata kana irratti bakka salphina kiyya fedha inoo iccitii harka jira mire yookaan viidiyoo harka raa yookaan moo I don't know iccitii si harka qaba moo dhugamaan akkas jetteetiin ummata abdii torte dhugamaan ati iccitii si harka qaba jettee ummata abdii torteetiin haqqisiiste achi harka keessaa fudhatte sa ka haqqisu ka wal fixe walaa fixu maa nama gowwaa argattanii xiqqooma isin maabiraatii asiin tikeettan namni asii deemeetiin haqqisa ummata irratti waan hin taane wallahi na dhiba wanni keessan kun wal fixaa ka ganaa wal fixan yoom wal fixan ganaa laalaa gadhu waan tiyya laali wallahi isin wal ficcisiisu teetti gana yoom wal fixan ganaa wal fixani mash taayyanna tuni waan xiqqoodha callisuu kiyya kana isin bakka wanni nama gootanimi waan callisuuf qaba waan na callisiisu jiraan hamilee eeggadha bultii eeggadha fuuldura kiyyaaf wallahi har'uma haganumayyuu gadi baatee namuma takkaafiyyuu wala qubna girii magootee waan kanan kaasin dubbiin kunaa cufamu jedhan garuu waan callisuuf qaba waan nama hamilee eeggatu nama heerumarraa abdii kutee miti hamilee eeggadha bultii ijaaruu barbaada so sanuu ganda gana fagaadhee ganda kiyya keessaa bahee ganda biraa seenaara
ganda seenu saniif illee kabajaa qaba. Ganda keessaa baheef illee kabajaa godha. Jechi badaan akka afaaniin hin baaneef uf keessa dubbii gadi dhooggaa. Kuni waan salphaa isinitti hin fakkaatin. Namni tokko waan tokko haasa'uu barbaade uf keessaa si guba haasa'uu barbaade wayita osoo hin haasa'inaafi hagam takka akka nama dhukkubsu namni hundinuu hin beeka. Garuu kana hunda ofuma keessa dhooggaa wanni callisuuf ashitti abshiir. Wallaahi wayita garii fiigeetiin bakka wayii dhaqee buna dhugu jira. Dhimmuma kana jalaa fiiguuf wayita moobaayilaa intarneeta irraa cufu jira. Akka wanni takka na bira hin geenne jechuu salaameen falligee maalannu. Garuu laa fiiganaa wal fixxanii inshaallah. Arrabni keessanillee dhaabatu ka ganama rabbii ol kaatanii akka wayita azaanni ba'u wayita azaanni rabbii azaana rabbiitiin hayya ala salaa koottaa gara salaataa jedhan isin koottaa gara arrabaa haga jedhan jiras deemtan. Ganaa yoom wal fixxan ganaadha. Ani wal fixeensan kaan wannaa kanneen kutaara kanneen dhiis. Kan namni guddaan keessatti dhayamee namni guddaan sun salphinnaan badanne kanan na dhibu. Yani adaa guddaa miti inni hundinuu xiqqaatama akkana waluma qixaa jechuu hundinuu. Akkasi rahmaa doktor ahlan wa sahlan sooriyaa miira keessa gale. Seeni meenu akkami. Assalamu alaikum. Ahleen. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashitu akkam? Jira wallahi galata rabbii takka. Nagaa wallahi ichiti gaafa si dhukkubeerti na bira dhuftee tokko baasu uummata kana erguu viidiyoo sana. Naati shimine bisa akkamin namni ichiti ay kabdamne uummata kana dura maal jettee dhaabattaa achi booda. Gaafa si dhukkubee sanii yaadattaami ka gaafa si dhukkubee na bira dhuftee na bira yaalamte san. Kasi bira yaalame san. Uffata isii duwwaatu nu bira jira qullaan isii jedhe. Eenyutu baasee? Maa baastan? Modeetara nama qabu ምንድን ነው? Mee lakkoofsa tokko barreessi moonni Turkiif. Ni Turkiidha moo? Mee lakkoofsa tokko barreessi please. Namatu baase moo isimatu bahe? Namni sammuun qabu wallahi isinirraa guuradha modeetara. Mee lakkoofsa tokko barreessi. Akkamiin bilookii jala laala namoota. Garuu manni kun hin godhu hin jedhamu bara. Mee akka itti nama yoo akka bilookii jala jiraatte laalan natti hima. Lakkoofsa tokko barreessi mee moo hin jirtu? Allahumma salli. Mee koo kaasiitingii seenne. Ta'uu hundiisu. Kanaafuu take it easy. Yoo namaaf dhimma qabaadheen beeku baay'ee namni gaafa hiika shunkurtiitiin nawaame hiika warqii deema jedhe. Nama guyyaa takka illee gabbayee namaafillee deebisee hin beeku maa kana naan jedhan even maa naan jedhanii jedhee illee hin beeku tis okay. Namni tokko gaafa waasiin jedhu nama akkamtu waan naan jedhe jettee yoona tuffattee waan dhiistu jira beeta waa hundaa deebiin kennitu waa hunda nabraarraatu ilma namaa kana. Nama fedheefu waa hunda attaa biraarri. Wanni kun akkanaa bara akkasii bari jechuun sin barbaachisu. Yoo dandeette hojiidhaan ibsuu yookaan afaan kee cufachuu isaati zoon. Garuu jireenya keessatti namni garii wayii kaati sila jabaa jettuu wayita waa jedhu jechuun si shakkisiisa. Eessatti waliin beeknu maqaa waliin beeknu. Ana immoo iccitiin an qabu sun akkanaa bahu si gaafachiisa wanni akkanaa iccitii wayita jedhanii. So gaafa nammoo okay. So yookaan amma miira keessa iyyuu galee jechuu amma kunoo kabajaa isaatiif bubbaaraa miira keessa iyyuu galee iccitii san ol baasa abdii jedhuuni bara haganumaa itti bu'uun barbaanne ani. Garuu bakka amma nama jabaadha miiree nama jabaa Oromoon qabdu maashaallah tabaaraka rahmaan. Qeerroo biyyaati qabsaa biyyaati so amma deemeetiin I think kabajaa kana eeggachuudhaaf ufiina barbaadde ufiinatu ixaan iccitii kiyya qara akka intala Oromoo takkaatitti sii dhoysee ture jedhee akka inni ol baasu abdii qaba ammallee kabajaa ofii eeggachuuf jechuudha. Ana hayyameef sila ta'eef. Hayyama kenneefii jira sila ta'eef. Yani miira keessa galee yoo kabaasu taate. Isa jedhuufi malee anammallee yookaan milee isaatiif buuf yookaan deebii isaa kennuuf isa waliin takka lama jechuufi miti. Garuu bakka intalli tun akkana naan jette akkana baasi kana naan jette
akkanatti yoon baasin iyyuu ati kijibaa naan jette jedhee miira keessa galee amma sa'aatii tokko keessatti mee kaawuntii isaa jala nagaa waan inni poostu godhu. Wallahi. Hawaasichillee beekuu barbaada. Wallahi jetti na komalchiste hedduu na komalchiste. Ati nu aadaa gugguutiin eegaa jirta. Maanee citii kenna wayii harkaa qabna yookaan qabsoo wayii dalaynee qabsoo wayii tanuufitti hin beekne namni nutti beeka maaltu beeka bar waan maqaa nama tolchu rabbiin bicha beeka. Ani gaafii si qabaayyuu ashitti ati akkanatti beekamtuu taate akkanatti feemasii taate Dubaayin keessatti feemasii beekamtuu guddoo taate akkamitti haga har'aatitti papparaazii moo babbaraaziin takkallee suurama takkallee si hiifurrii firraa hayxullee taatu kaastee si maxxansuu dhabdemee gaafii talanaa deemu. Cidhaaf du'aadha. Akka waan rabni na beeksise akka nama tokko akka dargaggeettii takkaatitti nawwabee taa'u osoo cidhaaf du'a namaallee deeme. Yoo ta'an Nasrii Aanulee maan naan jedhe waa'ee cidha kennaa hasee cidha siigoonaa silaa Dubaayitti cidha siigoonaa iyyuu naan jedhe garuu cidhaaf du'a namaallee hin dhuftu eenyu cidha keessatti dhufa naan jedhe. Wallahi na kolbise an cidha namaallee du'a namaallee hin dhufu hin dhaqu. Hin beeka ka gaafa wayii beeka. Suuraan siin jedha. Suuraan ani mobaayila tiyya keessaa qabuudhaan suuraan tun amma hin jirtiimi. Suura matanaan ala tamachi garagalee namni biraa na kaase wayii hin jiru. Waaw. Paparaaziin hin jirtu jechuu achi. Paparaaziitu hin jirre Dubaayi sana. Akka fuuldura kiyya bar wanni wayii dhufuun beeyna. Yoo silaa asuun tun galaafatte malee kun yoo sana mobaayila isiitiin suuraa kaa'aa oolle. Asuutti sana galaafatte yoo isiin na galaafatte malee suuraa isii katakkaa furrii qadhu katakkaa gad jedhu ol jedhu isiin hinkaan dhiis gudii na godhuuf deemti. Boisitti. Wallahi nama jaddannoo godhu jechuudha. Waayyartuu tana ansuu tana mobaayila teessi harka.